Marii kanarraa maal eegda jedhamee kan gaafatame hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Dirribaa Kumsaa yookaan Jaal Marroon nagaa buusuuf waan sharafan jiraachuu mala garuu gaaffii bu'uuraa sana miti. Gaaffii uummata Oromoo namni lamaa fi sadi taa'ee kan murteessee biraa deemu miti. Wal bira teenyee mari'anna furmaata arganna yoo ta'e akka sabaatti Oromoonis keessaa qooda qaba jedhan Marroon. Gama tokkoon abdii akka qaban himanii gama biraan ammoo waan bara 1991 fi 2018 irraa ka'uun ija shakkiinis ilaalla jedhuun ajajaan waliigala waboo kun abaa'oo waboon ibsa baasee mootummaan Itoophiyaa gaaffii bakka qaamni sadaffaa walabatee jirutti iftoominaan mari'anna jennee fudhateera jedhe. Dabalata murtoo kanarra ga'amuun isaa adeemsa Oromiyaatti nagaa waara'aa buusuuf yaadameef tarkaanfii murteessaadhas jedheera. Haa ta'u malee mootummaan jecha shanee jedhuun isa waamuun sirrii akka hin taanee fi fudhatama kan hin qabne ta'uu isaa ibsee waraanni bilisummaa Oromoo dhimma sirraachuu qabu ta'uu hubachiiseera. Maqaan dhaaba keenyaa waraana bilisummaa Oromoo kan jedhudha. Kanaaf maqaa biraa kamiin iyyuu yaamuun sirrii kan hin taanee fi eenyummaa fi kaayyoowwan keenya akka hin taaneef ilaaluuf yaaluudha jechuun mootummaan maqaa shanee jedhu waamuu akka dhaabus gaafateeti jira.